sana taa'ee uummata irratti immoo lola labsee bakka sana jira waan taateef Oromiyaan lola keessa jirti. Oromiyaan gadadoo keessa jirti. Oromoon jiraachuudhaa dadhabee rakkataa jiru asiin dhiyaatu jechuudha. Oomishachuu dadhabee rakkataa jiru akka kana. Dargaggeessi hojii dhabee rakkatu akka kana. Dargaggeessi irra guddaansaa mana barnootaa irra akka kuffisamu godhameeti gara gartee leenjii waraanaatti ergamaa jechuudha. Saba kana akka hin deebine irra taa'u ukkaamsu. Gama kaaniin immoo warra nagaa barbaaduu fi warra Oromoodhaaf quuqamu fakkaatanii mul'achuudhaaf diraamaa hojjechuu. Yoo akkam goone wayyaa Oromoon kuni silaan garaa laafa. Sossobnaa. Sanammoo qabanne yeroo amma ta'e jiraachuudha ni dandeenya laata isa jedhu jechuudha. Gamaa turreeti. Har'alleen har'a jechuun Ebilaa 2026 qophoofnee toora irratti argamnee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa fi toora irratti qabannee argamnee jirru ajajaa olaanaa ABO jaal jireenyaa guddataa toora irratti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ogeessota irraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ammoo turtii kan isin faana taasisu ani Akaafan Fayyeeraati. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turuun nu hordofaa isiniin jenna. Keessummaa keenya nagaa gaafadheetan gara qabxiilee marii keenya guyyaa har'aaf qabannee dhufneetti ceenaa. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Fayyaa ta'e jaallee kiyya ela gorsaa ajajaa olaanaa ABO akka kanaan naa sirreessi ishee jalqabarra sirreeffannee deemna. Haa ta'u fayyaa ta'e ulfaadhu atilleen baga nagaa taate baga jiraattee har'aata irratti yeroo jalqabaati gaafa wal agarru walitti dhufeenya gaarii nuuf haa ta'u ulfaadhu galatoo. Fayyaa ta'a isinillee yeroo keessan qaaliirraa fudhattanii toora irratti nuuf argamuu keessanii fi guddaa ulfaadhaan isin jedha gara qabxii marii keenya guyyaa har'aaf qabanneetti kallattumaan haa ceenu. Egaa akkuma ka'umsaatti nuuf tolu Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira kan jedhu irraa haa kaanu keessattuu yeroo ammaa kan waggoottan 8 darbaniirraa haala akkaan rakkisaa keessa jiraachuun ni beekama. Sana keessatti bilchiginnaan kan isaan itti qoosaa jiran hedduu jira. Sana gara dhugaatti kaasuutti deemna. Keessatti yeroo ammaa qaala'insa jireenyaa impaayirtii keessatti mudatee jiru. Akkasuma raafama siyaasaa, goolomsaa, dinagdeetiin wal qabatee haala akkaan rakkisaa keessa jirama. Sana keessatti dirooniidhaan uummanni waadamuun buqqa'uun waa hedduutu jira. Gabaabumaan Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira? Impaayirri Itoophiyaadha. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiraatan irratti maal raawwachaa jirtu kan jedhu irraa haa kaanu. Bareeda fayyaa ta'e ulfaadhu jaalkiyyaa. Oromiyaa keessa rakkoo guguddaa ulfaataatu jira. Rakkoo kanaa fi sababni jalqabaa maali yoo jenne Oromoon gaaffii siyaasaa jajjabduudha qaba. Gaaffiin siyaasaa akka gartee deebii hin argannee fi gufuu guddaatu jira jechuudha. Gufuun kuni OPDO kakaleessa kaardhammoo badhaadhina jettee maqaa baafatte akka gartee warraaqsi qeerroo fi qarree galma hin geenye gufuu ta'anii afaan Oromoo dubbachaa gaaffiin saba kanaa gaaffiin siyaasaa saba Oromoo akka deebii hin arganne gufuu ta'uudhaan lola uummata keenya irratti fi waraana bilisummaa Oromoo irratti labsanii waggoota gartee 8 darban keessa Oromiyaa dachee lolaa, dachee dhiigattiin dhangalaasan, dachee gadadoo, qee gaddaa, qee buqqa'insaa godhanii jechuudha. Haaluma kanaan gartee gidduu darbe naannoo bahaa Shaggar keessatti dirooniidhaan uummata fixan, bosona guban. Gaafa kana godhani magaala keessaa immoo nagaa waan jedhu lallabanii jechuudha. Dargaggeessa dirgoo kaffalanii fi bakka inni hoteela bulu qopheessanii fi dinagdee guddaa itti dhangalaasanii taatee diraamaa hojjechuudhaa fi itti turan jechuudha. Amma gama tokkoon gaaffiin saba kanaa akka hin deebine irra taa'u ukkaamsu. Gama kaaniin immoo warra nagaa barbaaduu fi warra Oromoodhaaf quuqamu fakkaatanii mul'achuudhaaf diraamaa hojjechuu.
gama kaaniin immoo warra diroonii gartee uummata keenya irratti shaakalan warreenaati darabe mireettii fi balbala bananii diroonii gartee tactical drone jedhamtu uummata irratti yaaluu jiran. Uummata akka namaatti ilaaluu dhiisaniiti akka bineensattiin waa shaakalaniitti jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa gaaffiin siyaasaa saba kanaa deebi'uu hanqachuudhaan lolatti nama geessuun dhiibbaan inni qabu maal fakkaata jennee ilaalle namni oomishachuu hin danda'u. Rakkoo. Namni gartee gadi bahee nagaadhaan mana isaatti galuusaadhaa fi wabiidhaan qabu jechuudha. Maaliif? Sirnichatu itti taa'ameti. Sirnichatu fudhataman qabu. Sirnichatu siyaasatti hin jiru, lolatti jira. Lolatu siyaasa ta'eera jechuudha. Siyaasni biyya sana keessatti gaggeeffamu lolaan qawweedhaan yoo taate malee akka biraatiin isaaf hin galuu jechuudha. Kanaaf biyya lammiin biyya dargaggeessi hojii qabachuu hin dandeenye keessatti hojiin inni qabu dirreedhuma waraanaa lolaa bakka ta'ee jiru keessatti dinagdeen akkamiin guddata? Bajeetni dinagdee addunyaa kanarratti biyyooti kaan ramadanii dhibbantaa 5 hin caalu jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti garuu bajetni gartee guddaan ramadamu bajeta waraanaati jechuudha. Maaliif uummatuma mataa isaa lolaa waraanaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen akkatti guddatudha hin qabu jechuudha. Dinagdeen irra guddaan waraanaaf oolfama. Dinagdeen irra guddaan kachachalaan namootuma gartee hagoo naannoo warra piipiitti naanna'anii jiran harka isaaniidha jira. Uummanni akka hojjetee jiraatu lola keessa akka jiraatudha galfamee jira. Gaaffiin siyaasaa waan hin deebineef jechuudha. Kanarratti dabalata haalli dinagdeen idil addunyaa waan inni fakkaatutu jira jechuudha. Har'a sadarkaa idil addunyaattu gartee bobahaan rakkoo keessa jira. Walitti bu'iinsa Israel, United States of America fi Iraan gidduu ta'aa jiru. Xurreen harmus sun gaafa cufamu qaala'insi bobahaa guddachuun suni geejibni akka gartee daangeffamu gochuun ni jira jechuudha. Uummanni keenya har'a geejiba Amboorraa ka'ee gar Finfinnee gahuudhaa fi birrii 1,000 fa'aa gaafatamuu jira jechuudha. Bobahaan namni hiriiraanidha galee kadhachaa jira jechuudha. Gatiin bobahaa gaafa qaala'u gatiin goods yookiin immoo waa hunduu hin qaala'aa jechuudha. Egaa kun isa sana waliin qofa walii hidhatee otoo hin taane sadarkaa duraatti sirnichatu sirna lolaa ta'e. Sirna gartee siyaasaan rakkoo furee marihatee humna namaa biyya keessaa qabu hojiitti bobbaasee oomisha guddifatee oomisha isaa sana immoo biyya alaatti gurguratee dinagdee argatee waan immoo gartee biyya alaarraa galfatu kana qixxeeffatee waan deemaa hin jirree fi dinagdeen rakkoo keessa jira. Biyyi tokko hagi isheen biyya alaatti ergitu fi biyya gara biyya keessa biyyatti galfattu import and export wal hingitu taanaan rakkoo dinagdee keessa ni seenti jechuudha. Itoophiyaa keessa waan Itoophiyaan gara alaatti gurgurattuu fi waan isheen waan waraanaa fi dirooniif jettee bittu deficit guddaadha qabdi jechuudha. Hagi gurgurattu xiqqoo. Hagi isheen bittu immoo guddaa jechuudha. Liqiidhaan jiraatti jechuudha. Gaafa deficit yookiin immoo hir'inni maallaqaa jiraatu maaltu ta'a? Birriin hin jiru jechuudha. Birriin yoo hin jiraanne karaan hin ijaaramu. Birriin yoo hin ijaarre tajaajilli fayyaa ni xiqqaata. Birriin yoo hin jiraanne bajanni barnootaaf bahu ni xiqqaata.
misoomni hin jiru amma investmentiin hin dhibaa jechuudha. Investmentiin inni guddaan sirni kuni itti fuulleffatee hojjetu loltuu ijaaru. Loltuu an biyya isaa qofaa ta'uu hin taane an biyya ollaayyuu dabalatee. Loltuu RSF jedhamu gartee mootummaa Sudaaniin loluu gara dhiyaa biyyittiitti Beenshaangul keessatti kaampii guddaa qabaate sanatti qabamaadha jechuudha. Kanaaf nama lammiisaaf hin yaanne nama gartee biyyaaf hin yaannetu ka uummanni hin filanne humnaan hireedhuma gartee gaafa qeerroon TPLF'n ariite sana argatee bakka sana taa'ee uummata irratti immoo lola labsee bakka sana jira waan taateef Oromiyaan lola keessa jirti. Oromiyaan gadadoo keessa jirti. Oromoon jiraachuudha dadhabee rakkataa jiru asin dhiyaatu jechuudha. Oomishachuu dadhabee rakkataa jiru akka kana. Dargaggeessi hojii dhabee rakkatu akka kana. Dargaggeessi irra guddaansaa mana barnootaarra akka kuffisamu godhameeti gara gartee leenjii waraanaatti ergamaa jechuudha. Humnaan qabame. Oromiyaan kana fakkaata. Lola keessa jirti. Rakkoo siyaasaa hamtuu keessa jirti. Dinagdeen gartee gaaga'ame gartee jiraachuun sadarkaa namatti ulfaatuutu jira jechuudha. Kun immoo sababni isaanii guddaa sirnichatu furmaata gochuudhaa dadhabe. Furmaata gochuudha dadhabuudhaaf miti uummatichi furmaata godhachuudhaaf gaafa jedhu danqaadhatti ta'ee jira jechuudha. Haala akkasii keessa jirti Oromiyaan. Ulfaadhaa egaa harmaa olitti yaada hedduu kaastanii Oromiyaan keessattiyyuu rakkoo siyaasaa, dinagdee fi haala hedduu akka rakkisaa keessa akka jirtu illee nuuf kaastanii jirtu. Sana keessatti gam tokkoon dirooniidhaan reebaa waraana labsaa gama biraan ammoo torbanoota darban keessa egaa kanuma waliinuu beennu dargaggootaa fi akkasuma namoota gananii gara isaanii jiran walitti qabanii yeroo itti obbolaawwan lamaan gidduudhaati sagaleen qawwee callisuu qabaa maqaa jedhuutiin yeroo isaan olola oofanfaatu mul'ataa ture. Kana keessatti obbolaan lamaan sun eenyudha? Sagaleen dhukaasaa yookaan immoo sagaleen dhukaasaadha yoo maal ta'e immoo callisuu danda'a? Ka jedhuu fi akkasuma immoo Shimallis Abdiisaadha. Ani jaalmarroos ta'u eenyu waliin iyyuu gadi bu'ee mari'achuudhaa fi karaa nagaa xumuruudhaa fi hawwiin qaba jedhee yeroo inni afaan siyaasaa soofaallee dhageenya. Dhugummaan isaa maal fakkaataa? Dhuguma hawwii tasgabbiin biyyattii keessatti akka dhuftuuf nagaadhaaf hawwii qabu ka jedhu asumarraan irraa nuuf kaasaa. Gaarii bareeda waan jajjabdu waan gaariidha. Jarri kun rifaatuu hamtuu keessa jiru. Rifaatuun hamtuun isaan keessa jiran tokkoffaa gooftolii isaanii United Arab Emirates jedhamtutu Iraaniin rukutamtee dinagdee guddaa dhabdee jirti. Yoo achirraa maddi keenya nu jalaa citee nuu dhumatee bakka galluun qabnu warri irraa abdatanii United Arab Emirates rakkoo hamtuu keessa galtee gaafa dhimma isheetti deebitu isaan bakka galan dhabuun ni jirti jechuudha. Sana yaaddoodha qabu. Kanaaf yoo akkam goonee gartee nu wayyaa jedhanii yaaduun hin jirti. Yoo akkam goone wayyaa Oromoon kun silaan garaa laafa. Sossobnaa. Sana immoo qabannee yeroo amma ta'e jiraachuudha ni dandeenya laata isa jedhu jechuudha. Sana duras egaa obbolooyyan gartee qawwee callisiisuu waan jedhu kuni toftaa. Toftaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo kiyyoo keessa galchan. Toftaa ittiin riphee lolaa lolan. Farra riphee lolaa irratti namni ramadamee hojjetu nama Haayiluu Gonfaa jedhamutu dhimma kana afarsaa naannessa. Pirojektii yeroo dheeraadhaaf irra kenname riphee lolaa akkatti diigan. Keessa seenanii akkatti namoota ganuudhaa danda'anii maallaqaan gowwoomsan. Akkaataatti aangoo isinii kenninedhanii sossoban yeroo dheeraa hojjechaa turanii namoota lallaafoo kaayyoodhaaf hin dhaabbanne ka rakkoo hin dandeenye jaarmiyaa waboo keessa
harkisanii galchuudhaaf tattaafachaa turan. Warruma gane sanatu, warruma gansiise sanatu biyya alaa fi gartee mootummaa keessa bakka sana taa'ee qawwee callisiisnaa jedhu jechuudha. Qawween ka callisu sababni ittiin iyyaa fi jiru suni yoo gartee deebii argate jechuudha. Ka qawween callisu qawwee jaal elemoo qilxuu jalqaba gaaf dhukaasu gaaffii saba kanaa deebisuudhaaf dhukaase. Waan jaal elemoo qilxuu irratti wareegame galma gahee gaaffii guddaa jechuudha. Ammayyuu sirnichi impaayeraa jechuudha. Hunda ciniina, hunda lola sibiilaanidha walitti qabee deemuudhaaf dhama'aa jechuudha. Haala akkasii keessatti akkamiin qawween callisa? Annan si ajjeesaa, ati naa jilbeeffadhu, ani tokkodha, ati duwwaa ta'ii koottu natti ida'ami, achi waliin tokko taanaa, qaama siin jedhu namummaa kee haalu akkamiin obbolaasii ta'ayyuu. Gaaffii mirgaa ati qabdu namni sirraa mulqu. Sanammoo nandeeffadheettee qawwee qabattee gaafa sossootu sana si harkaa buusuudhaaf edda si harkaa buusee booda barbaadu si ajjeesu barbaadu si hidhu akka barbaade si godhu yeroodhaaf immoo sitti dhimma ba'u akkamiin obboleessa keeyyuu ta'a. Waan afaan kee dubbateefi otuma obboleessa keeyyuu ta'ee immoo yoo mirga keetti bu'ee obbolummaa isaatu hafa malee mirga kee maa dabarsitee kennita. Dhimmichi dhimma obboleessa ta'uu, dhimma fira ta'uu, dhimma halagaa ta'uu otoo hin taane dhimma mirga walii kabajuuti jechuudha. Dhimma gaaffii saba kanaa deebisuuf dhiisuuti jechuudha. Beeki biyya Ameerikaa jedhamtu namni achi keessa jiraatu nama biyya adda addaa keessaa dhufe jechuudha. Ammoo akka biyyaatti lammii tokko ta'ee wal kabajee immoo ni jiraata jechuudha. Inni kun waan inni gartee si keessaa dhaladheef yookiin waan inni afaan kee dubbadheefi akkam barbaade si godha. Obboleessa kootii hoo maana ajjeesa jalqaba. Obboleessa kootii hoo maaliif lola narratti labsa. Obboleessa kootii hoo maaf dirooniin gartee United Arab Emirates irraa fuudhatee natti dhukaasa. Gantuun obboleessa naa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Jalqaba isaantu obbolummaa sana dhiisee lolatti jira, dhukaasatti jira. Yoo qawwee naa callisu jedhanii maaf qawwee isaanii hin callisiisne? Maaf uummata kanarraa loltuu gartee bobbaasanii gara kaampitti hin galchine? Maaliif diroonii bituun dhaabne? Maaliif milishaa qotee bulaa gandarraa qabanii leenjii waraanaatti galchu? Eenyu loluuf? Obboleessuma jedhan sanatti loluuf jechuudha. Obboleessa akkasii obbolummaan isaa yoo hafe wayyaa jechuudha. Obbolummaadhumayyuu miti jechuudha. Gantuu jechuudha. Gartee si dagachiisanii si ajjeesuu. Siyaasa hamtuu siyaasa shiraa kaalagaarraa baran sana Oromoo irratti exercise gochuu jiraachuu isaanii agarraa jechuudha. Afaaniin obboleessa. Hojii isaaniitiinoo. Sanyii fixuutti jiran jechuudha. Sanyii duguugduu jechuudha. Kanaaf waan hojjetanii fi waan gartee jedhan ka walitti hin dhufne jechuudha. Jaal marroo waliin deemeen hin haasa'a. Maal haasa'a? Jechuun maaluma haasa'a deeme namni kun gaaffii siyaasaa deebisii gaaffiin siyaasaa immoo kanaanidha. Deebi'uudhaa qabdii jedhee bakka addunyaan jirtutti qaamni sadaffaa jirutti itti hime. Indide bakka bu'aa isaaniitu bakka sana jira. Namoonni gaafa sana Ximootiyoosii fi namicha Guraagee sanaa fi warra Oromiyaa irraa dhufantu jira. Nama 5 akkas ta'an jechuudha. Jeneraala Geetaachoo jedhamu fa'aa jechuudha. Tokko lamaan waan jiru hunda itti hime. Agahuu didani inumaayyuu gartee gananii waa gochuudhaaf tattaafatani dadhabani amma sabira deema
sodaataadha hin deemu hin sobaa jechuudha. Yoo deeminaan jettanidha. Namni deemisaatiin jedhu hin jiruufidha akkas jedhaa jechuudha. Hin deemu hin soba hin kijiba. Ela jarri kuni diraamaa hojjechuun galchanii jechuudha. Otoo hojiin isaanii diraamaa hojjechuu taate silaa hin kabajnaa jechuudha. Diraamaa dhiisa diraamaa lubbuu namaa gaaga'u. Tragedy. Sanadha hojjechuu jiran. Diraamaan isaanii otoo nama bashannansiisa ta'e silaa gaarii. Garuu lubbuu namaa gaaga'a. Biyya diiga. Qabeenya namaadha gartee golgoleessa. Lubbuu namaadha gartee balleessa waan ta'eef guddoo sitti ulfaata. Sii galeera. Malee jaal Malloo fi jaal Abdii bira deemee waan haasa'u tokko hin qabu jechuudha. Yoo haasa'es waan inni fidutu hin jiru jechuudha. Gaaffiin isaanii tokkitti waan sagantaa siyaasaa irraa qabu. Ati beektu ani beeku. Walumaan quba qabu. Ka gaafatanii dhaban. Ka didame. Amma maaliif sana kaasaa yoonaan jette akkuma siin jedhe tokkoffaa warri naati darbe mareetti rakkoo mataa isaanii godhachuu jalqabuun. Lammaffaa warri isaan yeroo adda addaa waraananiif ganan Eertiraa dabalatee humna warra Amaaraa, humna warra Tigree waliin dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo si haasa'uu ni malaa ni danda'a. Yoo isaan immoo walitti haasa'anii wal jabeessanii dhufanii ani guyya tokko buluu hin danda'u jedhee yaaddoodha qaba. Yaaddoo isaanii sana immoo Oromoo caalaa Oromoo fakkaate waa'ee Oromummaa nutti maal Shimallis Oromummaa keessan irratti wannoon hin jiru jedha jechuudha. Warra akkasii warri kophee TPLF dirachaa ture ni beekna jechuudha. Waan isaan itti turan duris jechuudha. Amma qabsoo bilisummaa saba kanaa keessatti namni guyyaa tokko gadi bahee bulee hin jiraanne hin hirmaanne karaa qaxxaamuraan bakka sana dhufe waa'ee Oromummaa nutti hima. Haasaan isaanii si aarsa jechuudha. Waan jaal Marroo waliin deemee haasa'ee waan manni furmaata fidu wayii tokko. Furmaatichi furmaata bal'aa kan uummata guddaa hirmaachisuudhaa qabu. Hawaasa idil-addunyaa hirmaachisu malee waan inni deemee haasa'eef dhiiseef waan immoo hin deemne fakkeessii diraamaa hojjechuun isaanii waanuma gartee waanuma torbee tokko haasa'amu yoo guddate jechuudha. Malee qawwee callisiisan hin qabani. Qawwee callisiisuu yoo barbaadani qawwee Oromoo irratti har'a dhukaasaa jiran sana aadachaasan. Sanatu qawwee callisiisa. Malee qawween keessan haa callisu hankeenya haa dhukaasu sin dhabamsiisnaa nu gabbaraadha yoo ta'e immoo dhaloonni kuni dhaloota akkasii miti. Dhaloota Jeneraal Taaddasaa Birruu dhalche. Dhaloota Edaboo Qilxuu dhalche. Dhaloota Magarsaa Barii. Dhaloota Baarotumsaa. Dhaloota gartee gootowwan jajjaboo of dura ilaalee kaayyoo masakamee of dura tarkaanfachaa jirudha jechuudha. Kanaaf qawween ka callisu gaaffiin saba kanaa yoo deebii gahaa argate Oromoon abbaa biyyaa ta'e mirga hiree mataa isaatiin ofii isaatiin murteeffate nama barbaadu ofii isaatiin filatee kaawwate gaafa barbaade irraa buufate sirna akkasii gaafa ijaarrate qawween callisaa. Yoo sun hin taane mirga namaa dhiiba nama hacuuca nama saama qawwee callisiisaanii kijibaa hin danda'amu jechuudha. Waan akkasii bakka baran yoo geeffatan wayyaa jechuudha. Ishee akkasii Oromoon dammaqeera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan hin beeka jechuudha. Waan nama gowwoomsan tokko illee hin qaban. Hayyee ulfaadha. Waan bal'aa irraa nuuf kaastanii jirtanii egaa bilchiginnaan diraamaa hojjetee yeroo bitachuudhaaf miidiyaa Afrikaa qabutti fayyadamee afaan cululuqfatee dhuma uummata dirooniidhaan butuchan dinagdeedhaan butuchan kanaa egaan beekamaadha namuu Oromiyaa keessa jiraatu rakkoo hedduu keessa akka jiru hundumtuu quba qaba. Harka kennachiisuudhaafidha diraamaan hojjetamu kun hundumaafuu ifaadha. Sana keessatti kutannoo nagaadhaaf qaban mul'isuu waan jedhu uummatatti
sagalee ciratanii dubbatanii waan diraamaa hojjetan wayis fakkaata. Abaa WBO'n yookaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa nagaa ummatichaaf fiduudhaaf yookaan immoo aantummaa ummataadhaaf nagaa waaraa qe'ee uummata Oromootti fiduudhaaf kutannoo akkamii qabaa? Kanaan dura maaltu ture? Ammallee ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan abaa WBO'dhaa maal fakkaataa? Yeroo tokko uummanni mootummaan ilaalcha akkasii qaba waan ta'eef yeroo jedhamu faatu jira. Ergamuma diinaa qaban isaa ta'u kan immoo osoo hin beeknis ta'u malanii. Kutannoon waraanichaa bilisummaa Oromoodhaaf abaa WBO maal fakkaata? Asirratti dhugaan jirtu maali? Waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaaf lola. Nagaadhaaf lola gaafa jedhamu gartee paradoks fakkaata. Waan waliin araaramne. Yoo nagaa barbaaddee jedha beektaa jecha warra laatiin tokko jira. Lolaaf of qopheesse. Yoo diinni kee laafaadha jedhee si yaade yeroo gabaabaa keessatti nan injifadha jedhee yoo yaade akka barbaade si godhaa jechuudha. Yoo lolaaf qophoofte jabina yoo qabaatte humna kee ilaalee si kabajee mirga kee sii kennaa jechuudha. Mirgi waan namni tola namaa kennu otoo hin taane waan ati jabina keetiin fudhattu jechuudha. Kana gaafan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo nagaa uummata kanaa fiduudhaaf nagaa waaraa uummata kanaa fiduudhaaf tarsiimoon inni qabu humnatti jijjiiramu jechuudha. Yoo humna hin qabaanne nagaa hin qabdu. Maaliif lafa bal'oo qabda, qabeenya guddaa qabda, uummata guddaadhaati jechuudha. Biyya guddaa qabda. Biyya kee, qabeenya kee, humna namaa kee kana halagaatu hawwaa jechuudha. Fudhachuu barbaada. Wayni maaliif duute jennaan? Miidhagina ishee, gogaa ishee sanatu ishee ajjeesisaa jechuudha. Oromiyaaf Oromoon akkas jechuudha. Kanaafi sana tikfachuudhaaf silaa weenni qawwee qabaatte ofirraa ittisti jechuudha. Waan qawween qabaanneefidha duute jechuudha. Kanaafi Oromoon nagaa barbaadu hidhachuudha qaba. Jabaachuudha qaba. Of ittisuu danda'uudha qaba. Gaafa tokkorraa gartee wareegani 10 ajjeesuu danda'ututti jiraata. Maaliif yokkas ta'e malee hin hojjetu jechuudha. Maaliif mirga keedhaaf hin falmattu taanaan ofirraa dhorkuudhaaf humna hin godhattu taanaan namni si tuffata. Si tuffannaan immoo si waan qabdu si harkaa fudhataa jechuudha. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo nagaa qe'ee Oromiyaatti fiduudhaaf waraana bilisummaa Oromoo jabeessee ijaaraa jira. Waraana bilisummaa Oromoo ka jabeessaa ijaaraa jiru immoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo waraanni kun yoo hin jiraanne egereen koo rakkoo keessa jira. Kanaaf waraanni na barbaachisa. Eenyummaan koo akka tikfamu waraanni kun na barbaachisa. Biyya qabaadhee gartee qe'ee koo irratti kabajamee akka hin jiraadhu waraanni kun na barbaachisa. Jedheeti waan qabu investirra godhee ijaarrachaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos lubbuu tokkittii isaa kennee bakka sana jiruu fi kabajaa fi ulfina uummata kanaaf biyya isaaf qaburraati jechuudha. Egaa kun maaliif nagaa waaraa fidu? Hattuuni yoo balbala hin qabaanne si hatti. Hattuuni yoo laafaa taate sirraa waa butte jechuudha. Hidhattee jirta taanaanoo. Namichi suni yooniin qeesaa deeme qawwee qabaa na rukuta jettee waa yaaddoftuu fi gara qeekeettiin dhuftuu jechuudha. Nagaan gaafa qeekee tikfatte sana dhufaa jechuudha. Nagaan gaafa biyya kee, qabeenya kee, eenyummaa kee tikfatte gaafa humna qabaattee tikfamaa jechuudha. Mootummaan kuni lola cinaa Oromiyaa keessatti Oromoon saboota kaan waliin walii isaa gidduutti akka wal loluu shira ni hojjetaa jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiinis yakka hojjetaa jechuudha. Maaliif? Uummanni kuni nagaa gaafa dhabu anuma jalatti jilbeeffata jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kana yeroodhaa yerootti saaxilaa
Uummatichi uummata irratti qaama gaaga'ama gaggeessu kamiyyuu taanaan tolereet gochuu danda'utu ittiin jiru jechuudha. Nagaasa sirnaan seeraan katikfachuu akka danda'utti waraanni bilisummaa Oromoo humna gartee uummataa ijaaruutti jira jechuudha. Kan arguu jirra. Akka uummanni keenya of ittisu. Humna ittisa biyya, humna ittisa Oromiyaa, humna ittisa gartee naannoo qeesaa keessa jiru akkaataatti nagaa isaa tikfatu barsiisuun ni jirti. Kutannoon akkasii ni jirti jechuudha. Garuu nagaa isaan jedhanii fi nagaa nuti jennu gargar jechuudha. Warri nagaa jedhee warri mootummaa nagaa isaan jedhanii loladha. Nuti hoo nagaa gaafa jennu nagaadha jechuudha. Uummata tiksuu, uummata ittisuu, uummata saaminsarraa akkan saamamne baraaru. Isaanoo nagaa gaafa jedhani sirraa qawwee hiikanii si ajjeesuu nagaa si dhorkuu sanaa jechuudha. Iji isaan nagaa jedhanii itti ilaalaniif nuti itti ilaallu gargar jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo nagaasaa argachuudhaaf waan inni isa barbaachisu humna ta'u. Mootummaa isa ittisutu hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaa mataa isaa ijaarrachuu sirna kan ofirraa kaasuun mootummaa mataa isaa ijaarrate mootummaa isa ittisu horachuu haga sanattoo of ijaaree wal ijaaree hidhatee of ittisee waraana isaa jabeeffatee akka saffisaan gara sana gahu gochuu irraa kan hafe nagaan uummataaf akka tikfatutu hin jirtu jechuudha. Kanaaf murannoon waraanni bilisummaa Oromoo nagaa uummataadhaaf fiduudhaaf qabu harka kennachuutis otoo hin taane ijaaramee jabaatee cimee diina injifatee qe'ee Oromoo tiksee Oromoon mootummaa mataasaa qabaatee mootummichi sun immoo ka daangaa tiksu, ka uummata ittisu, ka uummataaf gaachanaa, ka haqa fidu, ka nagaa fidu akka ta'u jechuudha. Kanaaf nagaanii akka kanaan dhufti nagaan waara. Hankanaatiin achi qe'een Oromoo qe'ee boo'ichaa dhuma taate waan gowwoomsaa waan yeroo gartee yerootti hiriira bahee nagaa barbaadee warra gantuu kana galche argineerra. Nagaan dhufeefi sana booda hin dhufne. Xumurri akkatti nagaan dhufu qabsoo isaa jabeeffatee qawwee ofii isaa irratti abboommii qabu jabeeffatee cimsatee mirga hiree mataa isaa ofii murteeffatee mootummaa mataa isaa ijaarratee akka kanaan nagaa waaraa argachuudhaa danda'a jechuudha. Kanaaf nagaan karaa qaxxaamuraa dhufu hin jiru jechuudha. Tolammoo hin tolu jechuudha. Jechuun waan ati barbaaddu bilisummaa, waan ati barbaaddu mirga, waan ati barbaaddu gartee biyya waan xiqqaaniti jechuudha. Sun immoo si harkaa fudhatamee jira. Kanaaf falmattee of harka galfattee nagaa waaraa fiduun barbaachisaadha. Jilbeeffachuudhaan nagaan ati argattu hin jirtu jechuudha. Qawwee eeggachuudhaan nagaan ati argattu hin jirtu jechuudha. Inumaayyuu nagaan kee akka boora'u akka barbaade akkas irratti gartee qoosu si tuffatudha gootaa jechuudha. Kanaaf murannoon waraanni bilisummaa Oromoo nagaan jabinaan dhufti jechuudha. Nagaan lolaaf of qopheessanii humna godhatanii akka halagaan si saalfatu gochuudhaan dhufti jechuudha gabaabaa. Ammoo gara lolaa ba'aa giddu galeessaattan isin deebisaati. Torbanoota darban keessa Gaabii Hayimadii akkuma armaan durallee kaasaa turre kijibumaan achi as ba'anii gurra uummataa ho'isuudhumaa diraamaa gubataa hojjechaa turuun isaanii ittiin yeroo bitachuun isaanii beekamaadha. Lola ba'aa giddu galeessaatti eegaleenii nuti yoo buufanne malee waan nu miidhuun qabu waan jedhu tokko kaasee yeroo darbe kaasee ture. Ammoo yoo ilaalle egaa torbanootuma baay'een taane keessatti immoo yeroo itti namni qaala'insa jireenyaas dhumaayyuu mataa yaabee jiru keessatti bakka itti hojjetaan mootummaadha daabboo tokko nyaatee buluun itti ulfaatee jiru kana keessatti gaafa haalli addunyaa itti dhufte sanatti boolla boba'aallee istoora yeroo dheeraallee kan hin qabne amma jijjiirama jiru argaa jirra. Kana keessatti egaa Empaayerii Itoophiyaadhaa haala kanaan yoo turte qaala'insa turee fi lola biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee maal dhalchuu danda'a? Gara kamitti empaayereetiin deemuu dandeessi?
akkasumallee fincila uummataa kamillee kaasuu danda'a jettanii yaaddu isin gabaabinumaan kanarraallee tuqnee yaada barruuti. Yaa bareedaadha. Lolli giddu galeessa bahaa kun dhiibbaan inni geessisaa jiru dhugaadha qabatamaa ka impaayera Itoophiyaa qofaa miti sadarkaa idil addunyaattu rakkoo guddaa. Tarsiimoon warri Iraan gargaaramanii waan namuun eegne jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa iyyuu waan godhu wallaaleeti nun barbaachisu ulaan sun gara jedhutti deemuu wayitu mul'ata jechuudha. Akka warri Awurooppaa waan sana fixan wayii jechuudha. Akka ulaan sun banamu. Yoo bifa kanaan ture akkam ta'a ni jedhu qaaleensi jireenyaa anuma dabalaa jechuudha. Dinagdeen idil addunyaa iyyuu rakkoo keessa gala. Biyyi kadhattuun akka Itoophiyaa immoo yowwaa warri irraa kadhattu rakkoo mataa isaanii godhatanii waan gara ishee deemu baay'ee gadi bu'aan xiqqaata yookiin immoo dhabamayyuu jechuudha. Gaafa sana waraanuma isaaniiyyuu waan ittiin jiraachisan dhabanitti diigamatti deema jechuudha. Amma beeki sirna sana ka jiraachisaa jiru. Yoo biyyi diigame, yoo sirni sun diigame, balaan inni achii as fiduu guddaadha jedhaniiti akkan duune akkan jiraanne warri dhiyaas World Bank fi IMF irraa waa xixiqqoo kennaniiftu jira jechuudha. Inni kaan immoo United Arab Emirates irraa dhufudha. Inni kaan immoo albuudaaf waan akkasii biyya keessaa babaasaniitti gargaaramantu jira jechuudha. Warri bilisiginnaa maadha. Heeyyamaktiin warqee baasan maaloo kana namaa kennanii qabeenya dhalootaa akkatti goggodhaa jiran immoo agarra jechuudha. Kanaafi qaaleensi jireenyaa boba'aa haala kanaan yoo ture garam deema uummanni waan nyaatu yoo dhabe nama isa bulchu sana nyaachuun isaa hin ooluu isuma jedhanitti nama geessaa jechuudha. Amma ciisee beelahee du'uusaarra falmatee yookiin wareegamu seenaa hojjete yookiin immoo rakkoo isaa keessaa bahu gara sanaatti deema. Namichi irraa waa buufannaa jedhu bu'aan inni buufatu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Gaafa warri Iraan warra gartee United Arab Emirates rukuttu immoo rifatee haala lola akkasii keessatti haala gartee dirreen xiyyaaraa Dubaay rukutamuu danda'u keessatti namicha isaa jajjabeessuudhaaf deeme. Nama waa buusuuf jechuudha. Gartee akkuma sareen bakka nyaattee duttii kaanii jechuudha. Of jajjabeessuuf namoota gartee isatti naanna'anii jiran jajjabeessuuf mala dhabuurraa akkas jedharraa kan hafe waan irraa buufatu hin qabu jechuudha. Lola akkasiirraa namni buufatu hin jiru jechuudha. Waan dhuka'u waan nama balleessurraa dinagdeen argamu hin jiru beeki. Gaafa gartee potential qabdu fuutee dhukaastu warrumti dhukaasan sunuu waan irraa argatan hin qaban dhugaa dubbachuudha. Ittiin yaadi amma jiru of ittisnaadha. Israa'eel Iraan anaaf balaadha jireenya koon fudhattu. Kanaafi lola gartee waggaa 40 hawwaa turetti hin baheedha jedhamiti Netanyahuun. Warri Iraanis niwukilarii of ittisuudhaaf nu gargaara. Deterrence jedhan. Yoo ati niwukilara qabaatte namni yookiin biyyi tokko akka barbaade waa sin ajaju jechuudha. Atis niwukilara qabda kaa. Jabina agartee jabina agarsiisa. Ittiin sodaachisuuf nama gargaara. Yoo achi jabaatee dhufe immoo balaa dhaqqabsiisanii gara negotiationitti deemuudhaaf nama gargaara jechuudha. Kanaaf isaanuu
lola of jiraachisu sanatti jirra jedhu warri isa gargaaran jechuudha. Warri United Arab Emirates immoo gartee Ameerikaa fi gartee warra Israa'el waliin waan hariiroo Abrahaam Accord jedhamu sana qabaataniif jecha Ameerikaan nurraa Iraaniin ittisti jedhanii waa yaadaniif rakkoon United Arab Emirates fi Iraan gidduu jiru immoo amantii ka gartee Sunnii fi Shi'aa jedhamu sana waliin waan wal hidhatuuf gaafa warri United Arab Emirates wannoon isaanii bakka gartee dinagdee isaanii gaafa rukutamu Abiy Ahmed achi waa argatu akkamiin waan irraa buufata loojikiidhaan waan buufatu tokko illee hin qabu jechuudha. Moo Iraaniin ansii lolaa waraana sii guureen jedheetti gurgurachuudha barbaada nama hangalu jechuudha. Gara Iraanitti warrumta Ameerikaa iyyuu gartee lafoodhaan galuudhaaf waan fedha qaban hin fakkaatan jechuudha. Kanaaf waan irraa bu'u hin jiru. Lolarraa waan ati buufattu hin jiru. Of ittisuudhaaf mirga keedhaaf waan gootu inni waa tokko. Yoommoo gartee akeeka waa weeraru yookiin immoo marsanari gartee uummata kana leenjisee warra United Arab Emirates fi gaafa gartee hulaa galaanaa jedhu humna galaanaa nansii ijaaraa waardiyaan sii ta'a jedhee waadaa gaggaleeffitu ture jechuudha. Sanadha hireedha jedha nama hangalu. Kana namni akkasii meentaalitii akkasii namni qabu ka guddina biyyaa yaadu otoo hin taane waanuma gartee ergameedhuma waa xixiqqoo argachuu sanadha hireedha jedhaa jechuudha. Lolli hiree miti balaadha. Lolaaf of qopheessuun of ittisuudhaaf gartee adeemsa godhamudha. Inni lola hireedha gaafa jedhu ergamuu nan danda'a jechaa jira jechuudha. Waan haasa'ullee hin beeku namni kun. Lola hansaa hin taane keessa seenaa jechuudha. Fakkeenya waan RSF sila kaasa. Kunis piroojeektii eenyuti? Piroojeektii warra United Arab Emirates. Hireedha jedha jechuusaaf. Ammoo qacaramaa waraanaa ta'eetti tajaajila. Biyyittiin xiqqoon sun biyya uummata miliyoona 130 ol qabu gartee bifa sanaan qacarachuun ishee salphinaa jechuudha. Isaaf immoo hireedha. Akkatti inni hiree ilaaluuf akkatti inni gartee nuti itti ilaallu tokko miti jechuudha. Biyya guddaa biyya uummata makanaa qabu biyya waa gartee kalaquu danda'u biyya humna isaa sossoosee gartee waan guddaa hojjechuudhaa danda'u ergamtu biyya xiqqaa of godhee of kaa'u sanatu gartee hireedhaa akka jedhu isa taasise. Kanaaf haalli kun yoo ture qaala'insa jireenyaa yoo jabaate uummanni gartee waan nyaatu yoo dhabe sirna gartee rakkoo akkasiitti fide sana nyaachuunsaa waan hin oolle. Kanaaf waan akkasii uummanni akka of hin dandeenye akka lola keessa jiraatu dhimma isaa ofii isaatiin hin murteeffanne immoo ka godhe sirnichuma waan ta'eef sirnichi sun bakkaa deemuun sun gara furmaataatti nama geessaa. Kanaafuu uummanni keenya of qopheessuu qaba. Sirna kana ofirraa kaasuu malee filannoo jedhee qabata filannootiin waggaa 5 dhufanii fi akka barbaade akka ajjeesu akka barbaade dinagdee isaa akka jalaa golgoleessu qeensaa qee gaddaa gadadoo akka ta'u gochuudhaaf heeyyamuu fi hin qabu jechuudha. Kanaaf fincilli naannoo biraatii kakka'a ni argina jechuudha. Bakka hundaatii ka'uudhaaf deema jechuudha. Gaafa rakkate uummanni falan dhabuu jechuudha. Malee haalli giddu galeessa bahaa haalli inni uumaa jiru addunyaafuu dinagdeedhaan hamaadha. Kanaaf impaayera Itoophiyaaf naannoo gaanfa Afrikaattis akkuma kana kufaatiidha fida. Kufaatii dur jiru irratti immoo dabalatee gaafa kun dhufu mootummaan uummataa waan hin jiraanneef uummataaf yaadu waan hin jiraanneef furmaata kanaallee gartee waan fidullee waan hin qabaanneef gara gartee badiisaatti deemuun waan hin oolledha ta'a. Kanaaf uummanni of qopheessuu barbaachistuudha jechuudha. Ayyee ulfaadha. Yaada bal'aa nuuf kaastanii jirtanii. Ammoo Abiy Ahmed egaa lola hedduu kan hawwu fakkaata. Gama biraan illee lola kan jajjabeessuu fi lolarraa bu'aa buufanna nama jedhuuti. Du'i namaadhaa kan isa gammachiisu waa akka jechuuti iyyuu natti fakkaata.
Asuma otoo hin baane lolli impaayiratii keessatti geggeeffamaa jiru gama Oromiyaa keessaanis gara Amaaraa akkasumallee haalli TPLF waliin jirulleen kan hubatamuuti. Akkasuma immoo biyyoota ollaa waliin illee nagaan hin jiru. Karaa daangaa Sudaanii fi daangaa impaayiratii gidduutiin illee waan torbee darbe keessa deemaa ture hunduu quba qabaa. Yuunaayit Arab Imiratis waliin ol jala fiiguu akkasuma immoo RSF fa'aa dabalatee lolli karaa daangichaan geggeeffamaa tureera. Akkasuma karaa ulaa galaanaallee barbaannadhaan yeroo dhaadannoon tokkos tureera. Maal keessa jira marfamaa duumessa lolaa amma impaayiratiin keessa jirtu akkuma waliigalaatti keessaa falaan maalirra jirtii tuqneedha haada barruuti. Gaariidha. Abiy Ahmed gaafa jalqaba dhufu jaalala dhiifama maaloo jedhee dhufee xiqqoodhuma turee waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labse. Seenaan gartee bakka aangoo qabateeti seenaan inni qabu seenaa lolaati jechuudha. Lola nan loladha. Tokko isaa immoo injifachuu hin dandeenye. Jalqaba kan inni lole Oromiyaa lole. Kan labsees Oromoo irratti Oromiyaa irratti. Gaafa labsanii nan yaadadha Biraanuu Juulaa torbee tokko keessatti xumurraa waan shaniin hundi bu'eedha. Shanii jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaati. Waggaa torbattuu hin dandeenye hin dadhabe. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaachaadhuma cimaadhuma dhufe malee haalli inni 2018 keessa jiru farra keessa jiru tokko miti jechuudha. Hooggansaanis caasaadhaanis babal'ifachuunis hidhannoo inni qabuutiinis fudhatama siyaasaa inni qabuutiinis haala dippiloomaasii keessa jiruunis waraanni bilisummaa Oromoon jabaateen cimee malee gadi hin galle jechuudha. Gaafa inni lola irratti labsee fi har'a gidduu garaagarummaa guddaa jira. Gaafa Tigraayitti duulanii kan waraana bilisummaa Oromoo leenjisee qixeessee gargaaru TPLFidha. Kanaaf TPLFin yoo dhabamsiisne waraanni bilisummaa Oromoo eessayyuu hin geessu jedhanii duulan. 2020. Gaafa waraana bilisummaa Oromoo irratti milishaa fi humna addaa bobbaasanii Oromiyaa keessatti TPLFtu asiin dhufee jedhaniitidha bobbaasaa turan. Hin jirtu beeku Oromiyaa keessatti TPLF gaafsu. Ammoo jibbiinsa gartee uummati keenya TPLF irratti gaafa sana horate akka gartee obbolaa lamaan wal lolchiisu isa sila obbolaa lamaan walitti dhukaasan jedhan sana isaantu dhalche beeku. Akka Oromoon obboleessa isaa irratti dhukaasuudhaa hin barbaanne fedha sanan qabaanne waan beekaniif TPLF asiin dhufte jedhanii eenyu lolchiisu. Waraana bilisummaa Oromoo lolchiisu jechuudha. Booda kan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru iyyuu TPLF fedhanii immoo duulan. Wal guuranii duulan. Gaafa duulanii TPLFin dhabamsiisuu hin dandeenye itti marsanii boodarra warri gartee dhihaa warri Ameerikaa fa'aa gidduu seenanii Pretoria deemanii mallatteessan. Gaafa mallattoo sana godhatan immoo TPLFin qabatee immoo warra kaanii loluu barbaade. Hunda keenya iyyuu. Hiikkadhaa qaama ittisa biyyaa ta'aa jedheen jechuudha. Didanii gaafa didanii amma immoo naannoo Amaaraatti duuluutti ka'e. Han TPLF lola qabbanaawaa fakkaata. Lola qabbanaawaa jechuun waan gartee fuulaa fuulatti walitti hin dhukaasne ammoo siyaasaan yaadaan wal diduu keessa isaaniitti isaaniin diiguudhaa tattaafachuu gama isaatiin isaan immoo keessa isaanii qulqulleessu inni immoo gartee boordii filannoo keessa akka beekamtii hin qabaanne gochuu waan akkasiitti seera lola qabbanaawaa keessa jira. Han Oromiyaa fi hani Amaaraa loluma ho'aa keessa jiramaa jechuudha. Haala akkasii keessa too jiramuu gaafa Pretoria dhaqanii kan lole qaama sadii. TPLFin kan lole. Humni faannoo loleera, Eritiriyaan loleera, warri immoo PP lolaniiru waliin lolan itti marsan. Araara kadhaqeoo
PP qofaadha jechuudha. Warri faannoon dhaqne warri Eertiraa irra hin jiran. Gaafa lolaa waliin dhaqaa, gaafa araaraa kophaa dhaqaa jechuudha. Gaafa hojii waliin hojjeteeti, gaafa immoo gartee firii isaa hammachuu kophaa dhaquu jechuudha. Gantummaa jechuudha sii galeera. Gaafa sun ta'uu jarri immoo diduutti ka'anii irra galagalanii jechuudha. Warri TPLF qabatee kasanyii duguuggaa asirratti gaggeesse isaanidha. Waliin haa lolluu jedhee ofitti galagalfachuu barbaade. Warri TPLF lakki lolli nu gahaa kana booda hin lolluu jedhanii jechuudha didan. Akkam ta'e qobaasaa hafe jechuudha. Inumaayyuu warri TPLF nutti marsitaniittu kanaaf kallattii tokkoon balballi nuuf haa banamuu jedhaniiti uummanni walitti haa dhufu jedhaniiti warra Eertiraa waliin hariiroo gaarii godhachuu mul'ate jechuudha. Kuni waan gartee impaayiritti keessa jirudha. Gara biyya ollaatti gaafa dhuftu lafa Alfashaagaa jedhamtutu jirti ka Sudaan. Gaafa TPLF loluu lafa sana fudhadha garuu TPLF'n achirraan wal ijaarte akkanaan lolle daangaa sana naa cufaa jedhee jechuudha. Gaafa isaan lafa sana qabatanii nu weerartee immoo jedhee haasee jechuudha. Ufuma isaa heeyyamee ka'ee jechuudha. Kana wannoon jeneraalli gartee inni guddaa ka waraana biyyittii ajaju Aljaziiraatti haasa'ee jechuudha. United Arab Emirates irraa gargaarsa fudhatee humna milishaa ka Sudaan keessaa fincilee ka amma gartee Kaartuum keessaa ari'amee jiru gargaaruutti seene. United Arab Emirates dantaa maal qabdii achi yoo jenne warqeedha baasee itti kenna qawweedha immoo gartee bittiif jechuudha humna milishaa sanaa. United Arab Emirates. Egaa Yowwaa kun ta'u United Arab Emirates warqee sana dhabuuf deemti waan taateef namicha milishaa sana humneessuu yookiin immoo akka negosheetu godhu at least gochuudhaa fi jabeessuu barbaaddi karaa kam dhufti? Karaa Abiy dhufti jechuudha. Abiy kaampii guddaa Beenshaangul keessaa tolchee waraana kana gartee leenjisee akka humna SPLM North warra Joseph Tukaa jedhaman waliin walqindeessanii karaa baha Sudaan akka humna argatan barbaaduun ni jirti jechuudha. Maal gochuu jira? Lola biyya ollaa keessatti Sudaan hirmaachuutti jira jechuudha. Lola Sudaan akka gartee gara daangaa biyyittiitti akka dhufu, gara Oromiyaatti akka dhufu afeeruu jira jechuudha. Gama kaaniin hulaa galaanaan barbaada, hulaa galaanaa tolaanis taatu lolaan finnaa jedhaniiti warri jeneraalota Abiyyi dudubbachuun biyya Eritrea akka gartee lolaaf qophooftu gochuun hin jira jechuudha. Yoo lolaaf hin qophoofne nagaan argattu waan taateef qophaa'uun itti dirqama jechuudha. Biyya gartee lafa 1991 Itoophiyaan mallatteessitee kennitee fi deebiseen fudhadhaa jechuun ni jira jechuudha. Egaa dhaadannoo lolaa gama hundaanuu biyya keessaa nurratti jalqaba. Ittaanee TPLF, ittaanee faannoo. Biyya alaa gartee Sudaan keessatti harka galfachuudhaaf tattaafachuu, Eertiraa waliin provoke wal gochuu, Somaaleerraa Somaalilaand deemeeni hulaa galaanaa qofaa miti humna galaanaallee qabaachuun qaba jedhee tuttuquunsa Somaalee guddittii waliin walitti bubuusuun kun deemee lola tuttuquudhaan nama jiraachaa jiru jechuudha. Haala akkasii keessatti humni waraana isaa maal fakkaata? Dandahaa'oo kana hunda lolee isa jedhu humna piitii waan atuu beektu jechuudha. Waan atuu lolte. Ammoo ni dhaadatu. Loluu itti deemu natti hin fakkaatu. Isaan hin jalqabani. Yoo taatullee warra kaantu laafina jirtu arganii itti deemuu danda'u. Warri
Fiifi hireen ittiin lolan hireen lafaan keessattu qilleensaan dirooniif maaloo kana dhukaasuu danda'u. Lafaan itti deemuu sana garuu baay'ee sodaatu. Lafa qaqqabachuu wayii tokko gara kaabaa humna bobobbaasuu ni jiraatti jechuudha. Kanaafi namichi har'amoo boran du'aa akkamiin of ittisaa jedheetidha yaaddoo guddaa jira. Kana waliin wal qabatee filannoo jedheeti waan mootummaa uummataan filame of fakkeessuudhaaf dhama'uutti jira jechuudha. Uummanni immoo lolli nu gahee lola isa biyya keessaayyuu nuffine lola biyya alaamaa nutti fiddaa jedheeti yaaddoo keessa jira jechuudha. Waan hin silasiin jedhee qotee bulaan qotachaa jiru. Bara dhufu gartee namni maal akka nyaatu rabbaa beeku jechuudha. Waan hamtuutu deemaa jira. Kanaaf sababni ammas irraan deebi'aa sirni kun sirna gartee tartiibaan waatti deemuu hin beekne, karoora hin qabne, kaayyoo hin qabne, lola tokkorraa lola kaanitti ittaan immoo lola gartee waliigalaatti naannitti sanayyuu goolamsa keessa galchaa jiru. Ka jalqaba gartee Oromiyaarraa ka'e. Itti aanee gartee biyyoota gartee impaayiriitiidhuma keessa ollaatti deeme. Amma immoo biyyoota gartee ollaa keessa goolaa jiru kuni deemee gaafa dinagdeen gadi bu'ee uummanni rakkatu fincila uummataas kaase rakkoon keessaaf alaa kuni akka gartee isa nyaachuudhaaf deemu waan namatti agarsiisu hedduutu jira. Lola jaalachuun, lolatti dhaadachuun gartee gaaga'amuma gartee lola sanaa nama gochuun hin ooltu. Waan jaalatutti fakkaatu dhumni isaa garuu waanuma jaalatu sanaan dhabamuun isaa waan hin oolle jechuudha. Gabaabatti akkas. Ulfaadha. Egaa gaaffiif deebii keenya yookaan qabxii marii keenya gara goolabbachuutti deemaa jirra. Gabaabinumaan tuqnee haa dabarruuti bara kana filannoo jedhanii olii gadi dhaadachaa jiranii. Haalota amma harmaan olitti isin kaasaa ooltan dabalatee rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru kana dabalatee haala addunyaan itti fidde kana keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'u filannoo akkamiiti jettanii yaaddu? Bu'aan filannoo sanaa immoo maal ta'a laata jettanii yaaddu? Gabaabinumaan kanarraa nuuf kaasaatii qabxii tokko isinii dabaleen gara xumurachuutti haa deemnu. Dhugaa dubbachuu fi filannoon gaggeeffamu hin jiru. Filannoo gaggeessuu fi jalqaba namni wal dorgomu jiraachuutu jira. Oromiyaa qofaan sii fudhadha. Warra kaan Tigraay keessa silaattuu namni dorgomu iyyuu hin jiru jechuudha. TPLFtu Tigraay guutuutti qabatee jira. Isaan immoo boordii filannoon hin kenninee fi kanaaf filannoon Tigraay keessatti hin gaggeeffamu. Naannoo Amaaraa keessatti waanuma agarru jechuudha. Hiriirri kaleessa gadda bahaa jiran gaafa laaltu mootummaan naannoo sanarratti to'annaa tokkollee waan hin qabaanne ta'uu agarsiisa. Filannoon ka jirtu akka fakkaatu tattaafatamaa jiru Oromiyaadha. Oromiyaa keessa KFO'n sababa nageenyaa fi Oromiyaa keessa bobbahee filannoo irratti hin hirmaadhu. Ammoo boordii filannoo keessaa akkan haqamne naannoo Finfinnee keessa namoota 6 dhiyeeffadhaa jedheera. Oromiyaa keessa otoo hin taane Finfinnee keessa. Maaliif? Akkuma boordii filannoo keessaa hin haqamne. Qaamni inni kaan hirmaatu ABO. ABO'n waajjira tokkittii qaba Gullallee. Akkam godhee akka gartee filannoo Oromiyaa keessaa hirmaatu Amaaraaf maaloo keessaa hirmaanna jedhan sana namaa hin hubatamu jechuudha. Haa ta'u haa hirmaatu iyyuu. Nama meeqa dhiyeeffataa yoo jette paarlaamaan federaalaa nama 500 wayii qabu keessaa nama 60 wayiidha dhiyeeffatu jechuudha. Otuma hin mo'atanuu malee otuma hunda isaayyuu mo'atanii
63 san mootummaa ijaaruuf hin deemanii jechuudha. Filannichi eenyuun akka moohamu ammumarraa beekamaa jechuudha. Mootummaan itti aanee dhufu eenyu? PP jechuudha. Maaliif? Tigraay keessa homtuun jiru, Amaara keessa waan agarru, Oromiyaa keessa humnooti gartee jiranii waan isaan fakkaatan nutti agarsiisan jechuudha. Nama meeqa akka dhiyeeffatan gaafa agartu eenyu akka filannoo isaayyuu maal isaa gaggeessu, maaf bajeta qisaasu. Walii kenninee jedhaniidhuma walii qoodanii koottaasin 63 sana fudhadhaa. Nuti immoo 400 yookiin 500 fudhannuuti mootummaa taanu nu eebbisaa maan jedhani. Maa nama dhamaasu. Filannoo ta'uu hin danda'u. Filannoodha jechuu hin dandeessu. Mootummaan eenyu akka ta'e taane anumaa eebbisaa legitimesii naa kenna. Lola kanan itti fufa. Nama nan ajjeesa. Dinagdeensaa haa badu haa golgolaa'u naa eebbisaadha jechuu jira jechuudha. Warri filannoo irraa hirmaatanii eebbisaaf iyyuu. Warri didanoo lakki eebba kanan kenninu rakkoo keessaa nun baasu mootummaa keessiin eebbisnu jechuu jiran jechuudha. Kanaaf filannoodha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Akkatti filannoo ta'uudhaan qaba. Maaliif ammas ittiin deebi'a? Filannoon marabbaalee yookiin jaarmiyaaleen dimokiraasii jabeessuudhaaf ijaaraman boordiin filannoo, miidiyaan, sirni haqaa, warra kachachalummaa, warra mirga dhala namaaf falman kuni qaamota filannoo irraa hirmaatanii fi uummataan fudhataman qabu irraa amantaan hin jiraatu yoo taate filannoon sun filannoo miti jechuudha. Qaamota shanan kana kan harkaa qabu eenyu? PP. Abbaan murtii PP, himataan PP, himatamaan PP, eenyutu mo'a? PP jechuudha. Darbi. Warra loltuu makalaagaa jechuudha. Poolisii tika eenyutu harkaa qaba? PP meeshaa PP ta'anii jiran. Otuma gartee ammallee beekamaadha. Otuma uummanni galagalee dhuma gartee mormitoota filee wayyabni mormitoota iyyuu ta'anii hin ta'ani. Akkuma siimetti gaafa injifannee jedhanii labsatanii walitti qabanii hoogganoota isaanii mana hidhaa buusu jechuudha. Akkuma Mallasaan bara 2005 warra Qinijjiitiin goote jechuudha. Kanaaf filannoon haala jaarmiyaan nageenya biyyittii fi gartee lammii sanaa eeguu walaban taane keessa haala marabbaan yookiin jaarmiyaaleen dimokiraasii gabbisan walaban hin taane keessa filannoon ati gaggeessitee uummatatu mootummaa kana filee mootummaan kun fudhatama qaba jettu hin jiru jechuudha. Kanaaf filannoon hin jiru. Humna qawwee keessaa bahe aangoon humna qawweedhaan jiraachaa jira. Kanaafidha waraanni bilisummaa Oromoo falmaa jira. Waan filannoo jedhee namni of gaaga'u wal gaaga'ullee jiraachuu qabaa jedhee yaadu fayyaanaa ta'e. Qabxii keenya xumuraatiin gaafaaf deebii keenya ni goolabannaati. Hiriirfamni waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaa maalirratti argama? Abdii bilisummaa sabichaatii fi maal akeekaa jira? Maalirra jira ka jedhu nuuf tuqaatii. Fuuldurri kun yookaan baatiin ebalaa immoo ebila 15 keessatti iyyuu waraana bilisummaa Oromoo akkasuma uummata Oromoo bal'aa biratti haala addaatiin kan yaadatamuuti. Biyya keessattis biyya alaa akkasuma waraana bilisummaa Oromoo keessatti haala akkamiitiin qophii yookaan immoo nageenya isaafis ta'u kallattii hundumaan maal gochuu qaba ka jedhus nu akeekaati.
dhaamsaaf illee yoo qabaattan akkasuma qophii dubbii ijoo guyyaa irraatiif qabattanii hafee ka jettan illee sumaan itti nuuf edaati carraa xumuraan isiniif kennee goolabanna. Haa ta'u fayyaa ta'e jaala qaafanii. Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira gaafa jennu waraanni bilisummaa Oromoo bakka irraa ka'e qaba. Bakka irra jirutu jira ammoo garatti deemudha qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo saba kanaa eenyummaa saba kanaa ol kaasuudhaa fi bara gartee jaalelemoo qilxuu fa'aa rasaasa dhukaasan 1973 irraa eegalee dhaloota irraa dhalootatti wal harkaa fuudhaa seenaa wal barsiisaa kaayyoo sana qabatee deemaa jira jechuudha. Falmaa dhooftuu gaggeessee sadarkaa Oromiyaa guutuutti ijaaramee zoonii 8 qabaatee hooggana walii kennaa waraanas gartee sadarkaa kutaa waraanaa sadarkaa birgeedii cibraa buttaatti ijaaree amma takkeetti wal bobbaasee falmaa dhooftuu gaggeessu jira. Haalli akkasii kun salphaa miti jechuudha. Haala gartee sirnichi bajata guddaa biyyoota ollaa fi alaarraa walitti guguurratee waanuma gargaarsa uummataaf kennamu sanayyuu fuudhee ittiin diroonii bitatee qawwee bitatee waraan bilisummaa Oromoo nan dhabamsiisaa jedhee dhaadate hunda isaayyuu fashalseeti har'a sadarkaa ejjennaa jabaa kan alagaanuu maqaasaa dhoksuu hin dandeenye. Kan namuu waraanni bilisummaa Oromoo bilchina akkasii qabaa. Isa waraan bilisummaa Oromoo waliin otoo hin haasa'iin otoo hin mari'atiin waa gochuun hin danda'amtu. Humna Oromoo jabaa cimaa ka waliin mari'atamuu qabudha jedhee aangawootis biyyooti ollaas humnoota gartee impaayera Itoophiyaa keessa jiranis waraana bilisummaa Oromoo otoo hin gaafatiin waa tokko gochuu waan sadarkaa dhiisan irra jira. Naannoo sanatti humna jabaa, humna abdachiisaa, humna deeggarsa uummataa qabu, humna kaayyoo qabu, humna hooggana qabu, humna miidiyaa qabu, humna immoo ilaalcha siyaasaa akkaataatti siyaasi naannoo sanaa furamuudhaa danda'u of harkaa qabu ta'uu agarsiisee jira. Seenaadhuma gartee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa kanatti guddinni hin mul'anne. Kana of wannoo jechuuf yookiin immoo wal jajjabeessuuf otoo hin taane waanuma lafarra jiru waanuma agarru akkatti namni dur nu ilaalu farra nu ilaalu beeknu sanaatiidhaan kaasaa jechuudha. Kanaafi jaallanni kaleessa qabsoo kana eegalan qabsoo kana immoo galmaan gahuudhaa fi bobbahanii wareega ulfaattuu kan lubbuu baasanii gootota keenya ni yaadan. Kaayyoo isaanii qabanneeti tarkaanfachuutti jirra. Kaayyoon isaanii karaatti nafe amnarra jira. Gara gartee goolabaatti dhiyaachuudhaa fi waan bara sana gartee namuun beekne namootumti muraasni beekan kabaddaa gammoojjii keessatti tattaafatamaa turte har'a magaalatti baatee magaala keessaayyuu biyya ollaa sadarkaa idil addunyaatti baatee gartee aangawoota sadarkaa White House'itti mari'atamaa turte jechuudha. Otoo jaallan gartee gaafa sana wareegama gartee lubbuu baasan kuni ol jedhanii takkaa ilaalanii dhaloota kana guddisanii galateeffatu jedheetiin abdadhaa jechuudha. Maaliif waan nuti irra kufne karaatti nafne. Sana qabattanii sadarkaa kanaan gahuu keessaniif ulfaadhaa nuun jedhu jechuudha. Nullee isaaniin kaayyoo sanaaf nu wareegamtanii waan isin irratti wareegamtan kan ammoo fuunee galmaan geenya kanaaf isin yaadanna jenneeti isaaniin yaadanna yoom eebila 15. Kana qaama gartee dirree jiru biyya alaa jiru biyya keessa jiru hundayyuu daballee online zoomiidhaan walitti dhufne guyyaa sana ni yaadan. Ittaane eebila 18 waan isaan irratti wareegaman kana guduunfaatti gochuudhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gartee jabeeffamuu qaba, deeggaramuu qaba, gumaachi wayii immoo
walitti qabamuu fi qaba gaafa sana gaafa 18 akkuma kana walitti dhufnee namuu waan harkaa qabu waraana bilisummaa Oromoodhaaf ni gumaacha. Itti aanee gaafa eebila 25 guyyaa gartee namni gaafa 18 gumaachuudhaaf isaaf hin mijanne gumaacha marii immoo hawaasaa ka bal'aanii goonaa jechuudha. Namni gaafii gaafataa, deebii argataa, yaada kennataa. Bifa kanaan immoo gaafa 25 walitti deebinee akkamiin kaayyoo kana jaallan gaafa sanaa irratti wareegamani. Har'a ammoo jaallan dirreerraa wareega baasaa galmaan gahuudhaaf gudunfaatti gochuudhaaf tattaafachuu jiranii. Akkamiin gargaarra, akkamiin jabeessina, akkamiin cimsina, akkamiin humnatti jijjiirra, akkamiin Oromoon akka Oromootti akka saalfatamu, akka qeensa nagaa argatu gochuu dandeenya isa jedhu irratti immoo marihannee wal jajjabeessinee akka gartee kaayyoon kun galma geessu waliin irratti bobbaanaa jechuudha. Kanaaf dhaamsin ani qabu haalli gartee Oromoon Oromiyaan Impaayerri Itoophiyaa naannoo gaafa Afrikaa keessa jiru haala saffisaan jijjiiramaa deemuu keessa jirra jechuudha. Kana yeroodhaan yerootti hordofee hoogganni keenyi tarkaanfii feesisuu ni fudhata jechuudha. Hoogganni har'a dirreedha jira. Hoogganni tarkaanfii fudhatu sanarratti hundoofne immoo Oromoon martinuu qophii akka ta'u akka ijaarame tarkaanfii hoogganni fudhadhu jedhuun akka fudhatu gama gartee diduutiin haa taatu gama gartee qabeenya resource mobilize gochuutiin haa taatu gama gartee humnoota PP keessattuu waa gochuu danda'an haa taatu hunduu qophaa'ee akkamiin uummata keenya akkamiin biyya keenya naannoo keenya rakkoo hamtuu namoota muraasaan uumamtu kana furuu dandeenya isa jedhu irratti qophii akka godhatu akka hooggana isaa dirree jiru caqasu walii dhaamuun murteessituudha taatii fayyaa ta'e ulfaadhu galatoom jaalla.